Maatewos boqonnaa 10. Yesuus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'ota akka baasaniif, dhukkubaaf dhibee hundumaas akka fayyisaniif aboo isaaniif kenne. Maqaan ergamoota 12 immoo kanatti fufee jira. Inni duraa Simoon isa Phexros jedhamee moggaafame, Indiriiyaas obboleessa Phexros, Yaaqoob ilma Zebdewoos, Yohannis obboleessa Yaaqoob, Filiphoos, Bartalemaayos, Toomaas, Maatewos isa qaraxa fuudhu, Yaaqoob ilma Alfewoos, Taadewoos, Simoon isa hinaafticha jedhamee beekame, Yihuudaa nama biyya Keeriyoot isa dabarsee Yesuusin kenne. Isaan 12 kana Yesuus ergee, karaa saba Waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorinaa. Mandara warra Samaariyaa tokkollees hin lixinaa. Kanaa mannaa gara warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badanii dhaqaa. Akkuma dhaqxaniinis mootummaan Waaqaa dhiyaateera jedhaa lallabaa. Warra dhukkubsatoo fayyisaa, warra du'an kaasaa, warra lamxaa'an qulleessaa, hafuurota hamoota baasaa. Gatii utuu itti hin baasin fudhattan, isinis gatii utuu itti hin baasisin kennaa. Adeemuudhaaf warqee, meetii yookiis sibiila diimaa gudunfachuu hin barbaadinaa. Karaadhaaf korojoo, qomee 2, kophee, ulees baachuu hin barbaadinaa. Hojjetaanii waan isa barbaachisu argachuun ni ta'aaf. Mandara yookiis ganda kamittillee yommuu galtan nama ta'u barbaadaa. Hamma iddoo sanaa adeemtanitti isa bira turaa. Manichatti yeroo lixxanis nagaa dhiyeessaa. Manichi kanaaf kan male yoo ta'e nagaan keessan isarra haa buufatu. Garuu yoo isaaf hin malle ta'e nagaan keessan isiniif haa deebi'u. Eenyullee yoo isin simuudhaa baate, dubbii keessanis yoo dhaga'uudhaa baate, manicha sanaa yookiis mandaricha sanaa yommuu baatan awwaara miilla keessanirraa dhadha'adhaa. Ani dhuguman isinitti hima, guyyaa firdiitti inni warra Sodoomii fi Gamoraatti faradamu kan warra mandaraa kanaa irra salphaa hin ta'a jedhe. Yesuus itti dabalee, kunoo akka hoolota yeeyyii gidduu dhaqaniittan isin erga. Egaa akka bofaa afchaala ta'aa, akka gugees garraamii ta'aa. Namoota irraa garuu of eeggadhaa. Yaa'iitti dabarsanii isinin kennu. Manneen sagadaa isaanii keessattis isinin reebu. Isaanitti warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis dhugaa ba'uudhaaf anaaf jettanii fuula warra biyya bulchanii fi fuula moototaatti ni geeffamtu. Yommuu dabarsanii isin kennan immoo akka itti dubbattan yookiis maal akka jettan hin yaadda'inaa. Wanti isin dubbachuuf jirtan yeroo sanatti isiniif hin kennamu. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessaa dubbata malee isintu dubbata miti. Obboleessi obboleessa, abbaanis ilma du'atti dabarsee ni kenna. Ijoolleenis warra isaanii irratti ni ka'u. Isaan ni ajjeesus. Anaaf jettanii hundumaa biratti ni jibbamtu. Namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu ni fayya. Mandara tokko keessaa yoo isin ari'atan gara isa kaaniitti baqadhaa. Dhuguman isinitti hima, ilmi namaa hamma dhufutti mandaroota Israa'el hundumaa waliin hin geessan. Bartuun barsiisaa isaa gararraa miti. Hojjetaanis isa hojjechiifatu gararraa miti. Bartuudhaa fi akka barsiisaa isaa ta'uun, hojjetaafis akka isa hojjechiifatu ta'uun isa ni ga'a. Abbaa manaa Bi'eelzebul jedhanii erga waamanii warra manaa isaatii immoo hammamii caalchisanii maqaa gadheedhaan haa waaman ree jedhe. Yesuus ammoo, egaa isaan hin sodaatinaa. Waan haguugamee jiru hundinuu ni mul'ifama. Waan dhoksaatti eegamaa jirus ni beeksifama. Waan ani dukkana keessatti isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waan hasaasamee dhageessan lafa ol jedhaa irratti labsaa. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuu fi foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Simbirroonni 2 akka saantiba tokkotti ni gurguramu mitiire? Isaanuma keessaayyuu tokkollee yaada abbaa keessanii malee lafa hin bu'u.
Isin garuu rifeensi mataa keessanii hundinuuyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa. Isinoo simbirroota baay'ee irra guddaa ni caaltu jedhe. Itti fufees Yesuus, eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise, anis Abbaa koo isa Waaqa irra jiru duratti dhugaa nan ba'aaf. Eenyullee namoota duratti yoo ana gane garuu, anis immoo Abbaa koo isa Waaqa irra jiru duratti isa nan gana jedhe. Yesuus ammoo, biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin, intala haadha ishee wajjin, haadha manaa ilmaa amaatii ishee wajjin walitti naquudhaaf dhufeera. Diinni nama tokkos warra mana isaa keessaa ni ta'u. Namni abbaa yookiis haadha ana caalaatti jaallatu anaaf kan male miti. Namni ilma yookiis intala ana caalaatti jaallatu anaaf kan male miti. Namni fannoo isaa isa anaaf jedhee ol fuudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan male miti. Namni jireenya ofii isaatiif barbaaddatu jireenyi isaa isa duraa ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata jedhe. Yesuus, namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simus isa ana erge simuu isaati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif sime gatii raajii tokkoo ni argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiif simes gatii nama qajeelaa tokkoo ni argata. Dhuguman isinitti hima, eenyullee isaan xixinnayyoo kana keessaa isa tokkoof waan inni bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'aa wullee tokko illee yoo kenne gatii isaa hin dhabu jedhe.